السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا سني موتي جرت نجا كيسني. الحمد لله قالت ربي أني نجا كوتي سنين جا هردفتوتا كبجمتوتا كيا جرتو حرجت سودا وانتا باي نجرمي جتودا والله وانت زبنا كنا وانت هندو جتودا إما نما جرما وانت نما جرمني توكو يهنجرون addis nagari addisitu gannu bahaa jechuudha goda keessaa gannu bahaa innaa jechuudha akkasi isiniin jaa hordoftoota kiyya hara jechuudha wanta baay'ee nagarrame garuu bichaa miti nan dinqisiifameeyyu jechuudha Oromoo ta'ee jechuudha namni Oromoo ta'ee Oromoo miti gosuma biraatu ta'ee jechuudha Jawaariin ajjeesna nama jedhu himbeekwaan garuu afaan Oromoo dubbata jechuudha namicha akkana jedhu kuni Jawaariin ajjeesnaa kan jedhu kun jechuudha afaan baaseetuma kaa dhaabbateetuma Jawaariin ajjeesna kan jedhu kuni namuma afaan Oromoo dubbatudha jechuudha keessa nama sheexaanni galee jira jechuudha mee Jawaar maal isin godhe Jawaar maal balleessi Jawaar maal godhe Jawaar jechuudha Jawaar bar akka isaatitti namni jechuudha Oromoo kana bilisoomsuudhaaf jechuudha tattaafatee iyyuu hin jiru namni akka Jawaaritti ejjete jira Jawaari bar jechuudha Habiyoot Kaasayeetu iyyuu kan karaa aangoo kanatti akka dhufu godhe Jawaari miti kanaafu jechuudha Oromoo ko waanuma isinitti dhufe afaanumatti isin dhufeedhaaf waan tokko hin dubbatinaa jechuudha xiinxalaatii ilaalaa Oromoon jechuudha osoo ka bilisoomtu taate gootota keenya kan duraan darbasan isaantu bilisoomsaa tureeyyu jechuudha. Innaa kanaafuyyuu Jawaar dammoo jawween keenya jechuudha nuufi ija keenyaa agartuu ija keenyatti jechuudha. Ijaa bichaayyuu miti agartuu ija keenyatti jechuudha. Jawaar irraa goraa. Jawaar maal isin balleesse? Maal isinitti balleesse? Maal isin godhe Jawaar? Jawaar jechuudha uummata Oromootiif qaaliidha jechuudha. qaaliidha widdiidha jechuudha kanaafuyyuu warroonni isa ajjeesnaa jettanii jechuudha isarratti mari'attan kuni isin harkaa kashafee jira isiniif hin tasaakka'u jechuudha gootota keenya ajjeestanii maal godhu eddanii sila maali eessaa silaa si jammar raasu Tigree wajjin mari'attanii kaa Tigroota sana si galchuu barbaadittu gootota keenya fixxanii gootonni keenya gaafa innaa gootota Oromoon qabdu keessaa fixxanii Tigroochi warroota san fiduu eddannatti fakkaateeyyuu inna maal tafiree maalidhaaf mee maal balleessiti osoo balleessayyuu qabaate goota ofii yokkoo jechuudha osoo balleessumaayyuu qabaate gorfatanii balleessaa yoo qabaateyyuu namni tokko yoo balleessaa balleessi jechuudha gorfatanii deeffatan malee nama ajjeesne jedhanii jechuudha namarratti murteessan kuni na horiidha jechuudha waan hin taanedha jechuudha yaada hin taane yaaduun xuruu miti fakkeenyaaf jechuudha lubbuu kana jechuudha kan nama keessa kaaye rabbiidha aangoon addunyaa tanaa hin dhufalleen hin darballeen jechuudha aangoo dammoo kan namaa kennu rabbiidha jechuudha itti nama fattanuudhaaf aangoo tanaayyuu kan namatti kennu jechuudha aangoo kan namaaf kennu rabbiidha nama rabbiin ol qabe namni gadi qabuu hin danda'u jechuudha aangoo kan namaa kennu rabbiidha malee namaa miti jechuudha kanumaayyuu ta'ee jechuudha namni tokko yoo balleesse hin ajjeesnaa osoo hin ta'in osuma balleessayyuu qabaatanii jechuudha nama sila Jawaarii dubbataan jiru fakkeenyaaf Jawaar wanta inni balleesseyyuu hin jiru maal balleessa uummata Oromootiif wanti inni balleesse hin jiru jechuudha aarsaa guddaa kaffale jechuudha uummata Oromootiif Jawaar jechuudha aarsaa guddaa kaffale jechuudha gaafin uummata Oromoo adeebuu jedhee ukkoo Jawaar osoo nyaatinni bulii baay'ee ture miti gizee mana hidhaa keessa jiru san warroonni yaadatta yoo jiraatan jechuudha kanaafuyyuu Jawaar wanti inni balleesse tokkoyyuu hin jiru ilmuun namummaan taraa tokko jechuudha Jawaarii miti namummaan taraa tokko anama fakkeenyaaf akka kiyyatti jechuudha yoo waa balleesse na ajjeesuudhaaf osoo hin ta'in gorsitanii na deebisuudha waan san irraa malee ruuhii kan nama keessa kaa'u rabbiidha jechuudha Allah rabbii tokkicha Allahu akbar rabbii jechuudha ardii fi samii kana uume jechuudha nuti kanallee akka dubbannu akka haasofnu jechuudha kan godhe addunyaa kanarratti nu baay'ise jechuudha waan hunda dandeettii isaatiin kan ardii fi samii kana diriirse jechuudha uumaa waa hundumaa jechuudha isa jechuudha kan ruuhii keetillee si keessaa baasu
isa jechuudha kasi ajjeesu. Kasi jiraachisus isa kasi ajjeesus isaa jechuudha. Osoo guyyaan kee hin gahin osoo rabbiin kee jechuudha gahe jedhee addunyaa tanarraa ol si fuudhin namni jechuudha ajala namaa namatti gabaabsuun kun jechuudha yaada dogongoraati. Dogongora bichaallee osoo hin ta'in cubbuudha jechuudha haraama dalagatan jechuudha namni sun. Namni nama ajjeesu ingidiin karaa rabbii deemaare ibiddatti tara malee jechuudha. Ibidda jahannam keessa bu'a jechuudha namni nama ajjeesu lubbuu namaa baasu hojii rabbii keessa galanii jechuudha kun hojii rabbiiti. Kan nama jiraachisu kan nama ajjeesu rabbiidha hojii rabbii keessa galanii ruhii jechuudha nama keessa baasanii kun jechuudha waan hin taanedha waan akkanaatirraa of eegaa. Nama balleessaa qabu tokko yoo argitan gorsaatti deebisaa malee hin ajjeesnan jedhinaa jechuudha. Asumaan dammoo waan inni isinitti himu Jawaar qaaliidha. Jawaar hojiidha jechuudha. Jawaar jechuun nuuf ija keenya agartuu ija keenyatti mataa keenyarra jira jechuudha. Osoo ta'e idimee keenyarraa osoo jechuudha wanta rabbiin namaaf jechuudha idimee ofiitirraa waan qoodanii namaa kennan ta'e jechuudha Jawaariif qoodnee kenninaaf jechuudha. Osoo nama du'e ka galchan ta'e immoo Haacaaluu Hundeessaatti galchinaa jechuudha. Warroonni nuti beeknu kanneenuma waan ta'eef fakkeenyaaf warroota duraanii nu jecha dhageenya malee hin beeknu fakkeenya Haacaaluudha jechuudha nama gootota keessa kan sirriitti beeku. Kanaafiyyuu osoo jechuudha wanta nama du'e galchanii ta'e Haacaaluu Hundeessaa galfannaa jechuudha. Osoo dammoo idimee ofiitirraa jechuudha wanta qoodanii namaa kennan ta'e Jawaarii kenninaa jechuudha. Jawaar nu biratti lubbuu teenyaa jechuudha. Lubbuu teenya nama baay'ee jaalannu baay'ee kabajnuudha jechuudha. Jawaar irraa kan nu bu'a. Jawaar maal nurraa ajjeestan? Jawaar nurraa ajjeestanii maal nu godhu eddanii jiru? Jawaar jechuun ija agartuu ija keenyatti jechuudha. Jawaar hin jiru jechuun bal'aa taanee hafne jechuudha. Haacaaluu nurraa fudhattanii amma immoo Jawaaritu si nafee Jawaariin irraa lash jedha. Jawaar goota jechuudha. Biyya ofii keessa jiraataa jira. Jawaar deemee biyya fedhe deemee jechuudha tan qabaarraree jiraachuu danda'a. Garuu inni goota jechuudha biyya abbaa isaa keessa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessa taa'ee jiraataa jechuudha. Goota kanaanuu asirrattuu baraa goota ta'uusaa jechuudha. Leenca keenya tokkicha qixxee kumaa kan homtuyyuu ittiin hin qixxoofne jechuudha. Homtu ittiin qixxaa'uu hin dandeenye. Hunduma caala jechuudha. Hunduma caala Jawaar bara. Jawaariin of qixxeessuu barbaaddanii Jawaar hunduma caala jechuudha. Kanaafuu yaadni keessan isin harkaa badee jira. Waanuma akkanaayyuu dubbachuun keessan aybishuumii guddaadha jechuudha. Oromoo afaan Oromoo osoo dubbattan warroonni Amaaratuyyuu jechuudha Jawaariin hin ajjeesan. Jawaarii ajjeesuuf ittiin gaadanii jechuudha. Jawaar hayyuudha jechuudha. Jawaar hayyuudha mataa keenyarra jiranuu. Kanaafuu Jawaarirraa gannu bu'aa nu goraa warroonni yaada dogongoraa jechuudha. Yaada duubatti hafaa. Sijjammar iraasuu jechuudha bar namni tokko waa dubbachuudhaan dura baratuu qabaa bar uummata hin baranne uummata maajibii uummata tokkokiin jechuudha shir godhee tokkokiin maraache gabaa maraatu keessa oolu uummata sheexaanni mataatti duude uummata waa'ee rabbii jechuudha guyyaa takkaaf yaadatee hin beekne jechuudha waa'ee rabbiin isaa waan irra kaa'e uummata salaanni gara kam akka jiru sigdatiin gara kam akka jiru hin beekne jechuudha. Uummata mataa qulfii uummata yoo itti manillee dhageenye jechuudha. Uummata akkanaa kana kan Jawaar irratti jechuudha. Jawaar ajjeesna jedhanii itti mari'atan. Jawaar ija keenya nuuf jechuudha. Agartuu. Akkasii Jawaar lubbuu teenya dabarsinee kenninaaf. Jawaariif nuti lubbuu teenya dabarsinee kenninaaf jechuudha. Jawaarirraa nuu gora. Jawaar du'ee eenyutu wal dhiisaa? Jawaar tokkichi du'e jechuun Oromoon hundi du'e jechuudha. Oromoo hundi qixa waan du'eeti. Jawaarii keenyarraa gannu bu'aa warroonni jechuudha yaada gadaantu Oromoo miti. Oromoo yaada akkanaa kan hin yaadu jechuudha. Maraattuudha warra maraatii jechuudha. Warra tokkokiin mataa shir godhe jechuudha. Warra maraatiidha warri wanta akkanaa haasa'u. Warra jechuudha bar biyyatti silkii qabatanii hin beekne bar. Biyyatti bar wanti nyaatan widdiitti ta'ee amma jechuudha biyya harabaa deemanii ruuzii gixximitti godhanii jechuudha biyyoota harabaatillee jechuudha biyyoota rabbiin eebbiseen jechuudha biyyoota eebbifamtu biyya harabaa bar jechuudha
biyyoota rabbiin eebbiseedha. Biyyoota rabbiin jechuudha eebbisee Ismaa'eel irratti Ismaa'eel jechuudha akka macaafaatitti illee yoo kan warroonni beektanii jirtanii rabbitu eebbiseen jechuudha. Zarii Ismaa'eelii bar harabni jechuudha. Biyya harabaa biyya qulqulluu tana jechuudha laal keessaa takka qafaa Suudii teessee jechuudha. Suudii biyya rabbiin eebbiseen biyya qulqullooftuu tana keessa taa'anii jechuudha. Afaan isaanii najisa kanaan jechuudha najiseessan. Qiyaamaan isinitti haa buutu. Duraa isinitti buutee jirti. Durumaa jechuudha bara isinitti buutee jirti. Shamarran keenya jechuudha waan dubbattan hunda isaati irratti jechuudha. Waan tokko ganazabaa dubbadha. Hara jechuudha silkii harkaa qabdanii qabeenya qabdanii birrii qabdanii kana laaltanii jechuudha gadi baatanii ruuza keessan xiqqi gootanii jechuudha garaa keessan guuttatanii gadi baatanii albayinaa. Waan hunda ganazabaati laalatii dubbadha. Osoo dubbatiin dura ganazabaa itti yaadaa jechuudha. Wanti kun maal ta'a? Waan kana yoon dubbadhe garamitti bahalaata jedhaatii itti yaadati dubbadha jechuudha. Itti yaadati dubbadha. Biyya isin keessa jirtanillee bara biyya najisaatii miti. Biyya najisaatii miti jechuudha. Warroon nama yaada akkanaa fidee guruupii uumee mari'atee waan akkanaa haasa'u kun irra caalan isaanii warroota biyya Suudii keessa jiraatudha jechuudha. Biyya nabiyyi keenya kabajamoo sallallahu alaihi wasallam achi keessa teessaniiti jechuudha. Yaada najisaa yaada gadhaanaa kana haasoftanii. Qiyaamaan buute hanjayyu qiyaamaan isinitti haa buutu warra waan hin taane yaadu waan biyya balleessu nama balleessu yaadu yaada marzii jechuudha. Boofti isin keessa taa'ee marzii afuufu qiyaamaan isinitti haa buutu abboo.